inni homaan balleessinee jedhu isiinis dammoo rakkina guddaa keessa jirti. Hayyee obboleessi keenya Saamii Karrayyuu fuula feesbuukii irratti gurbaa kana karaa keessaan dhufee intalli keessatti of ajjeeste maqaa kee maali? Lakkaafiin sun intala argaa jira. Intalli waggaa tokkoof ji'a 8 dura Dubaay. Mucayyoon dhugaa qabdi. Gaafii duuteetti moo duutee hin jirtu jedhuufi falmattuun hin duune jechuudha. Garuu iddoo isheen jirtu hin beekamu jechuudha. Warra koo yuutuubii akkam jirtu? Adda dubbii nama hunda wal falmisiise isaatu sirri moo isheetu sirri kan jedhu irratti wal falmii sooshaal miidiyaa irratti dubbii deemaatu takka irratti yaada qabadhee isiniif dhufeera. Viidiyoo kana hanga dhumaa ilaaluun kamtu sirrii akka ta'e isinis koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni baay'een viidiyoo kana irraa baratan jechuun anis itti yaadee namoota baay'ee yeroo baay'eetti fudhadhee qorannoo gaggeesseen viidiyoo kana qabadhee isiniif dhufeera. Maqaan koo Diiraa jedhama. Viidiyoon kun viidiyoo yuutuubii koo jalqabaati. Achumaan sabiskiraayib godhuun viidiyoo kana hanga dhumaa ilaalaa gara viidiyootitti haa deemnu. Hayyee yaada kiyya bareechisee ibsachuuf viidiyoo gabaabsee hojjedheen ture. Viidiyoon sun namoota baay'ee bira ga'uun bal'isii yuutuubii irratti nu hojjedhu naaf jedhanii viidiyoon sun isa kana mee haa dhageenyu waa inni jedhu. Piliis ijoolleen biyya Arabaa jirtan yookaan biyyoota ormaa keessatti maatii keessan jijjiiruuf of jijjiiruuf jireenya keessan jijjiiruuf baatanii hojjetaa jirtan piliis viidiyoo kana dabarsinaa harka 10 harka 50 koppii linkii gochuun naman fayyada jettan hundaaf sheer godhaa. Mucaan fuula baasqulaa fakkaatu kun mucaa gubbaa argitan kun jechuudha. Waa inni jedhee haadha manaa ofiitiif barreesseeru mee walumaan kan dubbisnu ta'a. Dhugaa baay'ee tokko waan naarseef isin fayyada jedhee asirra sheer isinii gochuuf dhufee mee walumaa haa dubbisnu. Akkas turee jedha. Ani Dubaay deemuuf itti fayyadamuuf jedheen jaalala fakkeessee yeroo dheeraa wajjin haasuma dhageettanii viidiyoo kanarra akkan dubbadhe nama lamatu wal dhabee innis haadha manaatiif abbaa warraa yoo ta'an isheen Dubaay jiraatti isas Dubaay waamtee rakkoon baay'ee uumameera. Rakkoo uumame kana namoonni baay'een karaa feesbuukiitiinis karaa sooshaal miidiyaa garaagaraatiin yaada garaagaraa kennuun namni tokko ishee sirriidha namni tokko isa sirriidha inni homaan balleessinee jedhu isiinis dammoo rakkina guddaa keessa jirti. Kana waan ta'eef an fuula feesbuukii Saamii obboleessa kiyya Saamii Karrayyuu kan jedhamu irraa argee waan kan mucayyoon falmattuu jedhamtu tun feesbuukii abbaa warraa ishee fayyadamtee Saamii Karrayyuutii teekistii as bira argamu kana barreessitee jechuudha. Teekistiin kun jalqaba irraa kaasee Saamii Karrayyuu hanga dhumaa waan barreesseeruuf isas dubbisee hanga dhumaa yaada garaagaraa waliin dubbanneerra waan ta'eef viidiyoo kana hanga dhumaa ilaalaa. Warri sabiskiraayibii hin goones sabiskiraayib gochuun qabarratti Saamiin Karrayyuu viidiyoo kamiin poosti godhe yaada kamiin poosti godhe kan jedhu haa ilaalu. Hayyee obboleessi keenya Saamii Karrayyuu fuula feesbuukii irratti wanti inni barreessee fi wanti inni poosti godhe jalqaba irraa kaasee hanga dhumaa isinitti mul'isa. Dhuma irrattis teekistii keessaan naaf barreessee maal akka dubbanne isin mul'isa. Viidiyoo kana hanga dhumaa ilaalaa. Obboleessi keenya Saamii Karrayyuu maal jedhee kan jedhu jalqaba irraa kaasee dubbisaa. Ana asirraa dubbisaa iskiriin rikoordii godhee asirra isin baasaa na wajjin ilaala. Gurbaa kana karaa keessaan dhufee intalli maqaan ishee Falmattuu Qalbeessaa jedhamtu sababa kiyyaaf of ajjeeste naan jedhee maaliif akka dhufe naaf barreesse. Naaf hin galle namni gurbaa kana beektan mee naaf himaa isheen mandiidha naan jedhe. Dhugaa dubbachuuf miiseejii isaa kun bitaa naggalee miiseejii akkuma as gubbaa argitan intala tokkotu kaleessa of ajjeeste amma yoonaa maatiin ishee hin beekin jiru maqaa hin dubbatinii sababa koof duutee manxansi warri abdii haa kutatanitti godina Wallagga Lixaa mandiidha Falmattuu Qalbeessaa jedhamti. Kazaa Saamiinis deebisee akkana jedheeni eessatti of ajjeeste maqaa kee maaliifan hin dubbadhu maaliif sababa keetiin of ajjeestii jedhee deebisee fi kan itti aanus walumaan haa dubbisu. Viidiyoo an jalqaba hojjedhee san isa santu gadhiifame jechuudha. Akkas turee ani Dubaay deemuuf itti fayyadamuuf jedhee jaalala fakkeessee kan jedhu kana as bira isinii kaa'aa arguu dandeettanii. Viidiyoo yookaan teekistiin as bira isinii kaa'u kun Saamii Karrayyuu gurbaan machaa'ee xeebaa jira jedhee haala qoosa fakkaatuun Saamii Karrayyuu poostii lammaffaa poostii godhee jechuudha. Itti aanee ammallee sadaffaarra ol siinee haa dubbisu. Waa'een manxansa gurbaa kanaa qoosa natti fakkaatus waan qoosa akka hin taane isinitti hima. Intalli mucaa mandii akka taate bira gahee inni mucaa mattuu akka ta'edha. Mee namoonni beektan illee na waliin waan kana hordofaa dhuguma ajjeese taanaan seeraan akka nuuf gaafatamuu jedhee. Manxansa arfaffaa Saamii Karrayyuu waa'ee kanarra dubbate. Dhugaan jirtu akkana quba qabaadha. Intalli kun dhuguma hiriyyaa mucaa kanaa turte. Falmattuu jedhamti. Duraan isheen Dubaay turte. Inni Itoophiyaa ture. Isheetu gara Dubaayitti fudhate. Mucaa kana jaarsa ishee waan ta'eef osoo waliin jiraatan qabamtee gara biyyaa galte. Intalli Falmattuu jedhamtu kun amma bosona galtee jirti jedhanii maqaa feesbuukii gurbaa kanaan bantee akka maqaa balleessaa jirtu gurbaa irraa odeeffadheen jira. Ofii bosona waan jirtuuf warra gurbaa isaa dubbii barbaaduuf jecha gurbaa kanallee maqaa balleessaa jirti. Gurbaan ammayyuu Dubaay jiraachaa jira. Maqaa isaatiin feesbuukii bantee akka waa inni gocha kana ishee irratti godhattes ofii isheedhaaf barreessaa jirti. Kanaaf akkasiin quba qabaadha. Ani
silumayyuu waan kana shakkeera. Sababbi isaaf namni nama miidhe tokko karaa keessaan dhufee akkasiin hin dubbatuu jedhe. Amma as bira maanni Saamiin Karrayyuu akka waan mucaan miidhamaa ta'ee godhee dubbataara jechuudha. Isaafis hin galle waan kun namoonni baay'ee yaada kana namoonni mucattis dhiyaatan Saamii Karrayyuufis barreessaa turanii jechuudha. An jidduu kana feesbuukii irra argee yaada kiyya viidiyoo jijjiiruun viidiyoo isin kaleessa argitan san karaa sooshaal miidiyaatiin poosti godhee jechuudha. Karaa tiktookii fi karaa yuutuubiitiin. Karaa tiktookiitiin baay'inaas hin laallanne karaa feesbuukiitiin namoonni baay'een sheer gochuudhaan koomentii garaagaraa naaf barreessaa turanii jidduu kanatti an barreeffama kana argee erga poosti godheen booda namni tokko jidduun dhufee barreeffama naaf barreessee jechuudha. Namni sunis maal jedhee akka naaf barreesse haa ilaallu. Maal naan jedhanii akkas turee jedha. Seenaa mucoo kanaa gurbaa kana isheen gurbaa kana wajjin waggaa 4 oonlaayinii haasofteedha. Waggaa 4 oonlaayinii haasofteen booda irraa mucoon rakkoo hedduu dabarsitee biyya Arabaatti rakkoo hedduu argitee jireenya naaf ta'a jettee bultiif gara Dubaayitti fudhateedha. Gaafa isheen ulfataatu ani tasumaa ilmoo hin barbaadu qarshii malee baasuu qabda jedhee gaafa rakkisu yeroo kana qarshii hin qabnu. Qoricha ati jettus hin beeku. Ati qarshii qabaannaan naaf fidi jettiin. Innis reefuu hojii galchitee waan ta'eef akkasumaan turee erga waan boru mucoo ittiin guddattu bulchina jedhee obboleessa isaa irratti 100,000 galchisiiseen booda ji'a 4 fi guyyaa 14 baasuu qabda yookiin of ajjeesta malee an ilmoo hin fedhu jedhee qoricha fidee fi kan jedhamu soba akka barbaadetti ofirraa baasi jedhee deemee tiktookii dubartii biraa faarsuu jalqabe. Isheenis ani waaqayyoonan amanuu hin balleessu jettee akka sareetti mana keessatti gattee yeroo dhufe nyaatte. Rafuu malee maalirra jirta jedhe hin gaafattu. Isheenis rakkoo ishee namatti himachuu hin dandeessu. Ani waraana mootummatti maatii kee fixa jedhee sodaachisa. Kanumaan yeroo dahuu gahe mana qorichaa seentee ID jecha qabamtee jechi jedhu soba. Waraqaa gaa'elaa hojjechuuf didee saba kanaaf deessee gaafa halkan 5 hidhaa seentee utuu dhaqee hin ilaalin guyyaa 24 turtee inni itti argamee wabii ta'uu didee jennaan galtee maskaramii tokko immoo gaafuma deessuuf guyyaan 5 hafe obboleessa isaatti 64,500 ergisiisee yeroo isheen boolla geesse maatiin koo sababa keef na barbaadan darbees ani sichi heerumuu mana warra koo deemuu hin danda'u birrii ani boorsaa keessatti dhiise naaf ergii gaafa jettu hin argine jedhee warqeef qarshee ishee akkasumas uffannaa isheellee shamarran wajjin sirbuuf kennee kun seenaa jireenya isheen silkii natti haasofte. Boolla geessee gaafa boosu maatiin koo dhufanii si fuudhu jedhee guyyaa 2 booda maatiin isas innis bilookii ishiin godhanii kana kanaaf erge nama tokkotu miseejjiin keessaan naaf barreesse nama san almost maqaa isaa akka mul'atu hin fedhu. Waan kana erga argeen booda an wanta dubbadhu wallaalee jechuudha. Saamii Karrayyuu maal jedheera mucayyoon sobaatti maqaa balleessaatti jedhee poosti godheera jechuudha. Namni biraa maal jedhee naaf barreesse mucayyoo akka dhugaa qabduu fi rakkina garaagaraa keessa akka jirtu akkuma amma gubbaa kana isin dubbise kana ture jechuudha. Ammallee dubbiin naaf galuu dhabee jechuudha. Akkam akka murteessu. Mucaatu dhugaa qaba moo isheetu dhugaa qaba kan jedhu ammas giraa naggaluun calliseetuma taa'ee Saamii Karrayyuutiif barreessee jechuudha. Saamii Karrayyuutiif maal jedhee barreessee isinitti haa mul'isu. Kana kanaaf erge nama tokkotu miseejjiin keessaan naaf barreesse nama san almost maqaa isaa akka mul'atu hin fedhu. Waan kana erga argeen booda an wanta dubbadhu wallaalee jechuudha. Saamii Karrayyuu maal jedheera mucayyoon sobaatti maqaa balleessaatti jedhee poosti godheera jechuudha. Namni biraa maal jedhee naaf barreesse mucayyoo akka dhugaa qabduu fi rakkina garaagaraa keessa akka jirtu akkuma amma gubbaa kana isin dubbise kana ture jechuudha. Ammallee dubbiin naaf galuu dhabee jechuudha. Akkam akka murteessu. Mucaatu dhugaa qaba moo isheetu dhugaa qaba kan jedhu ammas giraa naggaluun calliseetuma taa'ee Saamii Karrayyuutiif barreessee jechuudha. Saamii Karrayyuutiif maal jedhee barreesse anis almost mucayyoon hin jirti moo hin duuteetti kan jedhu dursee beekuu waan barbaadeef hin gaafadhee mucayyoon ni jirti naan jedhee sagalee innis naa kaa'ee akkas jedhaa itti fufnaa jechuudha. Ammas Saamiin Karrayyuu erga akkas jedhee naaf barreesseen booda poostii biraa poosti godhee jechuudha. Almost an as biratti wanta murteessuun wallaalee jechuudha. Karaa tokko wanti inni na himu isheen akka badii qabdu karaa tokko immoo akka inni badii qabu kana hundaa inni poosti godhaaraa jechuudha. Innis waan arge informationii arge fuula feesbuukii isaatiin poosti godhaaraa jechuudha. Anis viidiyoo tokko erga hojjedheen booda eenyu akka dhugaa qabu murteessuu hin dandeenye jechuudha. Kanatti aansuun Saamii Karrayyuu erga miseejjii kiyya
naaf barreessee naaf deebiseen booda maal jedhee akka barreesse isinitti haa mul'isu. Waa'ee maxxansaa gurbaa kanaa qoosaa natti fakkaatus waan qoosaa akka hin taane isinitti himaa. Intalli mucaa mandii akka taate bira gaheera. Inni mucaa mattuu akka ta'e mee namoonni beektan illee na waliin kana hordofaa. Dhuguma ajjeesi taanaan seenaan akka gaafatamu. Dhugaan jirtu akkanaa quba qabaadhaa. Intalli kun dhuguma hiriyyaa mucaa kanaa turte. Falmattuu jedhamti. Duraan isheen Dubaay turte. Inni Itoophiyaa ture. Isheetu gara Dubaayitti fudhate. Mucaa kana jaarsa ishee waan ta'eef osoo waliin jiraatan qabamtee gara biyyaa galte. Intalti falmattuu jedhamtu kun amma bosona galtee jirti jedhan. Maqaan feesbuukii gurbaa kanaan bantee akka maqaa balleessaa jirtu gurbaa irraa odeeffadheen jira. Gaayis itti aansee Saamiin Karrayyuu sagalee naaf kaa'ee ture seenaa isaanii mee walumaa haa dhageenyu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bishaarii mana garaa. Anaaf barreesse jalqaba kara keessaa isa miti kan barreesse. Ani egaa dhuguma isa seen ture. Jalqaba intala kana sababii kiyyatti anatu Dubaayitti geessee nover. Anatu sababa isheetu Dubaayitti na fidee ani immoo ishee dhiiseenii turee sababii kootiif of ajjeestee naan jedhi naa barreesse FB'n. Lakkaa FB'n sun intala argaa jira. Intalli waggaa tokkoof ji'a 8 dura Dubaayidha. Nama rukutteeti Araba rukuttee Arabni qabdee dhibbuu biyya kanatti as ergite akka gurbaatti nama taasaa turte seenee jechuudhaan. Ammayyuu taanaan feesbuukiin feesbuukiin gurbaa sanaa ishee marga jira. Kan isheen ofitti taagii gootes ishee matta ofitti taagii goote. Feesbuukii gurbaa sirrii naa barreessee tureen erga waan kana waan jedhagaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almost as biraa wanti beekuu qabdan mucaan ammallee fakkeessaa jira jechuudha. Kun kan ta'e dammoo ammallee mee walumaan haa ilaallu. Dubbiin kun dhumachuu didee jechuudha. Saamiin illee guyyaa guutuu akkanatti yookiin isatu sirrii jira jechuun yookiin isitu sirrii jira jechuun infoormeeshinii gara garaatii osoo fudhatu dhama'ee ture jechuudha. Kanaaf feesbuukii isaa jala yoo deemta arguu dandeetta. Yoo scroll gootanii ilaaltan barreeffamni inni karaa tokkoon barreessu akka isiin badii qabdu. Barreeffamni inni karaa tokkoon barreessu akka inni dammoo dhugaa qabu. Kana dhugama isaa adda baasuuf ammallee mee wajjuma haa ilaallu. Saamii ammas dawwaleefii jira. Poostii inni godhu mee walumaa haa ilaallu. Saamii maal jedhee poostii godhe amma obboleessa intala kanaa argadheen jira. Daqiiqaa 40 waliin haasofnee ammas dhugaan jiru akka nuti itti hubanne sanaa miti. Wanti jiru dhugaadha nama gaddisiisa. Intalli kun dhugaa qabdi. Gurbaanis badii qaba. Walitti deebinaa jedhe poostii itti aanuun. Almost poostii isaanii eegaara. Saamii ammas keessaan dubbisee sagalee akkanaaf kaa'u godha. As bira maal jedhaara mucayyoon dhugaa qabdi. Seenaan ishiin jalqaba barreeffame sun dhugaa jechuudha. Almost wanti hundinuu wanti jalqaba irraa kaasee amma ammaa jiru jidduun ka dhufe kun diraamaa mucaan hojjete malee isheen dhugaa qabdi jechuudha. Kana amma waan Saamiin jedhu dhumarra walumaan kan ilaallu ta'a. Poostii inni godhus achumaan hordofaa. Anis hanga dhumaa asii wajjin jira. Viidiyoo kana hanga ammaatitti sabskraabii hongoon mallattoo diimaa tuquun faamilii ta'a. Viidiyoo barumsarraa argattan viidiyoo bareedaa karaa yuutuubiitiin qabadhee isin dhufeera. Kanaaf viidiyoo itti aanu ilaali. Gaafii duuteetti immoo duutee hin jirtu jedhuu fi falmattuun hin duune jechuudha. Garuu iddoo isheen jirtu hin beekamu jechuudha jechuudha. So guys, dadhabbii yeroo dheeraan booda infoormeeshinii karaa garaagaraatiin walitti sassaabadhee irraan ka'uudhaan dhuma dubbii kanaa beekeera jechuudha. Almost dubbii an jalqaba viidiyoo hojjedhe sun hundumtuu dhugaadhaa jechuudha. Mucattiin rakkina keessa jirti. Mucaa nama biyya Arabaa jira. Mucattiin ji'a tokkoof maatii bira deebitee maatii bira turte. Ji'a tokkoon booda amma dhiyoo kanarratti gara siin deebite maatiin isaaniis hin argine akka obboleessi ishee dubbate jechuudha. Kanaaf amma dhugaa ishee barbaaduu yoo feetan namoonni biyya Arabaas jirtan namoonni biyya Dubaayii jirtan namni mucaa beektanis mucaatti dhiyaattanii dubbistanii mallaqa ishee akka deebisuuf gochuu qabdu. Kanaaf isheenis akka keessaan dubbistanii yoo argataniif akka dubbii kana hiikuu dandeettan asumaan isin gaafadha. Kanaaf kun rakkina guddaa jechuudha. Viidiyoo an jalqaba hojjedhe hundi isaayyuu sirriidha jechuudha. Amma Saamiinis adda baafatee obboleessa ishee sa'a tokko ol sufsisee seenaa guutuu na himeera. Kanaaf isiin biyya Arabaatii deebitee hanga jette maatii bira turte. Maatii bira turtee asii achitti inni waa ID hin qabneef Dubaayittis gargaaraa turte. Kun hunduu wanti seenaa an jalqaba viidiyoo hojjedhe sun dhugaadha jechuudha. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa. Obboleettii teenya namni keessaan dubbistanii argattan yoo jiraattan akka gargaartan asumaan waamicha isiniif dhiyeessaa. Viidiyoo kana hanga dhumaa waan ilaaltaniif baay'ee tokko galatooma. Anis infoormeeshinii dhugaa ta'e sassaabuuf olii gadi jechuuf baay'ee tokko dadhabee baay'ee tokko irra turee viidiyoo kana hojjedheera. Hanga ammaa sabskraabii hongoon sabskraayib gochuun faamilii ta'a isiniin jedha. Almost ammas yaadni biraa yoo naa dhiyaate paartii lammaffaa kan itti fufu ta'a. Kanaaf
Saamii Karrayyuu atis baay'ee tokko naaf galatoomi. Isinis maatii ta'a isiniin jedha.